kabajamoo fi ulfaatoo kan ta'an ergamaa dhiifamaa luba Darajjee Bafaqaaduu, kabajamoo fi ulfaatoo kan ta'an obboleessa keenya barsiisaa Harraqee, abboollee koo luboonni, luboonni koo daaboloonni, umurii bal'aa kan argattan hangafa kan taatan abboollee farmoolii, faarfattoonni dilbataa fi daa'imman nagaa Waaqayyoon akkam buusanii, nagaa galata Waaqayyoo jennee Waaqayyoon akka galateeffannu yeroo namni galatuu dhabee, yeroo namni Waaqayyoon galateeffachuu dhiisee, yeroo namni Waaqayyoon jiraachuu dhiisetti Waaqni keenya lattee keenyarraa galatoo qopheessee mana isaa keessatti waan walitti nu qabeen maqaan isaanii guddaan kana ulfaatuuf kan galatoo ganuuf haa ta'u. Buddeena bara baraa akka nyaannu, dhugaatii bara baraas akka dhugnu, du'a keessaatii akka baanu gara jireenyaatti, rakkoof gidiraarraa akka oollu, boo'icha hamaarraa fi sodaachisummaa diinaarraa akka oollu kan nu gargaarte haati bara baraa isaaf haadha tokkicha nuuf haadha hunda keenyaa kan taate maqaan dubaroo Maariyaamii kan ulfaate kan galatoome nuuf haa ta'u. Kan barsiisu eenyu? Kan gorsiisu eenyu? Yoo dubbates kan dhageessisu eenyu? Yoo Waaqayyo nu gorse, yoo Waaqayyo nu deebise, yoo Waaqayyo nu barsiise hin baranna. Yeroo baay'eef namni nu barsiise dhaga'uu dadhabneerra. Yeroo baay'ee namni nutti dubbatee deebi'uu dadhabneerra. Yeroo baay'ee namni nu jijjiiruuf yaale osoo hin jijjiiramne hafneerra. Guyyaa har'a garuu Waaqayyo hunda keenya jijjiiruun eenyummaa keenya isa moofee gutute balleessee garraamummaa isaatiin hunda keenya haaressuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Qalbii isaatti deebi'ee miilla Iyyasuus jalatti argani. Yoo fedha Waaqayyoo ta'e barnoota sagalee kanaa waliin baranna. Arraba keessaniin dhugaa ba'a, yaada keessaniin amanaa fi mee sagalee kana waliin haa jennu. Qalbii isaatti jedhame deebi'ee miilla Iyyasuus jalatti argame. Abbaa sagalee kanaaf gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos oqubaaf galatuun yeroo hundumaa isaaf haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 35 gubbaarraa arganna. Kaayyoon sagalee kanaa namni addunyaa kana irratti uumame hundumti eenyummaa isaa isa Waaqayyo barsiise, isa Waaqayyo qajeelche, isa Waaqayyo qindeesse yoo dagatee jiraate qalbii Waaqayyo irraa barbaadu, yaada Waaqayyo irraa barbaadu, gochaa Waaqayyo irraa barbaadu sana taasisee akka Waaqayyoof booji'ame ilmaa fi ilmaan Waaqayyo jedhame akka waamamu ummata iddoo kana jirutti himuudha. Miilla gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jalatti qalbii keenya isa gooftaan keenya, isa fayyisaan keenya, isa uumaan keenya barbaadu, qalbii isa nuyi barbaannu, hojii isa nuyi barbaannu, deemsa nuyi barbaannu, jireenya nuyi barbaannu osoo hin taane jireenya Waaqayyo barbaadu, qalbii Waaqayyo barbaadu, yaada Waaqayyo barbaadu taasifne miilla gooftaa keenya Iyyasuus jalatti akka argamnu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Hundi keessan iyyuu Waaqayyo isin gargaaree miilla gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jala guyyaa har'aa jirra. Waaqayyo mana kana keessaa akka hin baane eegicha isaa isa olaanaatiin hunda keenya nu haa eegu. Egaani nama qalbii isaa dhabe tokkotu, nama yaada isaa dhabe tokkotu kutaa biyyaa Geergeeson kan jedhamu keessa eenyummaa isaa
nagama. Kan inni jiraatu maatii isaa keessa miti. Kan inni jiraatu iddoo jaallatu miti. Kan inni jiraatu akka namni jiraachaa jirutti uffata uffatee nyaata nyaatee tasgabbaa'ee yaadaan jiraachaa jira miti. Haala baay'ee nama sodaachisu qullaa isaa buusee sagalee isaa iyyaa sammuun isaa waan hin jirreef maatii isaa irraa adda ba'ee awwaalcha qixxalamaan taa'ee hin iyyaa inni amala isaa waan ta'eef namni jalaan qabu. Yaa maatii Waaqayyoo yeroo nuyi iyyinu namni nu jalaa hin qabu. Eenyutu nu jalaa qabuu danda'a? Mee eenyutu nu jalaa qabuu danda'a jalaa keessa? Waaqayyoodha. Yeroo nuyi iyyinu namni nu dhaga'u, namni rakkoo keenya nu furu, nama kanas namni amala isaatii waan inni iyyuu fi kun yeroo hundumaa amala isaatii qullaa buusuun, amala isaatii sansalata kutuun, amala isaatii hin taa'u jedhanii waan beekaniif maatiin isaa irraa adda ba'eera. Maatiin isaa isa jibbanii ofirraa adda isa baasaniiru. Waaqayyo garuu maatii keenya irraa yoo adda baane nurraa adda ba'u. Yoo abbaa mana keenya irraa adda baane Waaqayyo nurraa adda ba'u. Yoo haadha warraa keenya irraa adda baane Waaqayyo nurraa adda ba'u. Yoo maatiin keenya nurraa du'an yoo qobaatti hafne eenyutu wajjin hafaa? Waaqa keenyaaf galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Isa qofaadha kan nutti hafu. Namichi kun hafuura hamaa gurguddaatiin waan qabameeruuf iyyaa jiraata. Namoonni har'a iyyaa jiraatan namoota hedduutu jiru. Fakkeenya nama kanaa namoonni addunyaa kana keessa jiran inni kaan quufeetu iyya. Inni kaan waan nyaatu dhabee iyya. Inni kaan immoo dhukkubsatee fayyuu dadhabee dhukkuba isaaf qorichis dhibee doktariinis wallaalaa ta'ee waa'ee qoricha isaa humna waan hin dandeenyeef kanaaf iyya. Waaqayyo yeroo nuyi iyyinu, yeroo doktarii waa'ee keenya wallaalu, yeroo qorichi nuyi ittiin fayyinu dhibu gara keenya ilaaluun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaan warri miilla Yesuus Kiristoos jala jirtan qoricha dhabame hundumaaf doktarii wallaalaa ta'e hundumaaf doktarii kan caalu miilla Yesuus Kiristoos jala akka jiraattan innumti yoo nama tikse malee hin ta'u. Innumti yoo nama eege malee hin ta'u. Mana kana keessatti nama baay'eetu ba'ee bade. Mana kana keessatti ulee isaatiin nu tiksuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Yeroo inni bidiruu kana garbeessoon bira ga'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bidiruu gaarii, bidiruu jaalalaa, bidiruu gara nama dhukkubsateetti deemtu kana yaabbateetu gara nama sammuu qabne, nama maraate kana, nama iyyu, nama firri irraa adda ba'e, nama maatiin irraa adda ba'e. Ilaa yaa maatii Waaqayyoo, ilaa waa tokko hubadhaa. Qabeenyi keenyaaf maatiin keenya, beekumsi keenyaaf dandeettiin keenya hamma fayyaa qabnu qofaatti. Waan nuyi gochuu dandeenyu jaalalli namaa amma fayyaa qabnu qofaatti. Namni nurraa adda ba'a. Maatiin keenya nu dadhabanii, nu nuffanii, nu jibbanii nurraa adda ba'uu danda'u. Namicha kanarraa maatii isaarraa adda ba'aniiru. Waaqayyo garuu bidiruu gaarii kana yaabbate gara mucaa kanaa gara dargaggeessa kanaa deeme. Waaqayyo haqa gara jireenya keessanii dhufu fedhaaf jaalala Waaqa keenyaa nuuf haa ta'u. Namni nama baqata Waaqayyo gara namaa ilaala. Gara namnis nama baqatee sanaa gara nama qofaa ta'ee ilaala. Waaqayyo biyyaa ta'ina. Waaqayyo gara keenya erga ta'e immoo gara keenya erga deema ta'e immoo maaltu nu yaaddeessanii wanti nu yaaddeessu hin jiru. Waaqni yeroo hundumaa gara keenya dhufuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Sanaan booda namni kun gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa isaa yeroo ga'u seexanni keessa isaa jiru yaa gooftaa, yaa barsiisaa maal sirraa qabna, maal si goone, gara keenya maaf dhufte, nu balleessuu maaf dhufte jedhanii nama kana keessaati. Ilaa yeroo Waaqayyo gara keenya dhufu diinni hin beeku.
Maqdeesii keessaa ba'a. Miilla keenya fuudheetu Beetlehem keessaa ba'a. Bakkeerra jirra. Waaqayyo garuu bidiruu isaa yaabbatee gara mana isaa kana dhufuu danda'a. Gara mana isaatti dhufee nu fayyisuu waan danda'uuf diinni maaf gara keenya dhufte? Maaliif hojii keenya keessa galtee jennaan? Lakki hojii isin hojjettani hojii ani isin ajajudha. Kana caalaa mucaa kana irrattis ta'e jedhee galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kana caalaa maaliin gootanii? Maaloo dubbadha? Kana caalaa maaliin gootanii? Ilaayaa maatii Waaqayyo yeroo mana kana dhuftan kana caalaa mucaa koo irratti fuftu yaabdu. Kana caalaa intala koo irratti fuftu yaadina. Kana caalaa jireenya gaa'ila dhala koo hin dhibdu. Waaqayyo nuun jechuun fudhaaf jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u. Yeroo mana kana dhufnu gammachuu kana dhageenya. Namichi kun gooftaan gaafa dhufu namoonni Yesuus Kiristoos duukaa deeman dhagaatiin namadha. Kanaaf maatii isaarraa adda ba'eera. Ittiin siqii jedhan. Maaliin godhiini? Maaliin godhiini? Ittiin siqiini. Ilaa namni akkas namaan jedha. Nama maatii isaarraa adda ba'e namni hin jaallatu. Nama jireenya isaarraa adda ba'e namni hin jaallatu. Nama dirii keessaa ba'e namni hin jaallatu. Nama kufee nama kassare namni hin jaallatu. Nama mana Waaqayyoo jalatti hafe namni hin jaallatu. Sinii galoodha waan jibbatu kanaaf malee waan abbiidhaaf miti. Yaa gooftaa ittiin siqii jedhani wallaalummaa isaati. Sanaan booda yaa gooftaa koo yaa fayyisaa koo yaa qoricha koo jedhee dubbachuu hin danda'u waan ta'eef fuuldura isaa dhagaa baatee dhaabate. Namoonni baay'een keenya akkas yoo ilaaltan dhagaa nama ajjeesu baannee dhufneerra ta'a laphii keenya keessatti. Nama hamachuu baannee dhufneerra ta'a. Nama jibbuu baannee dhufneerra ta'a. Nama ajjeesu baannee dhufneerra ta'a. Rakkina baannee dhufneerra ta'uu danda'a. Cubbuu baannee dhufneerra ta'uu danda'a. Yakka namarratti hojjechuu baannee dhufneerra ta'uu danda'a. Waan hundumaa kun Waaqayyoof hin danda'ama waan ta'eef Waaqayyo waan hundumaa kana waan nuyi hammina baannee dhufne bakka kanaaf akkana wajjiniin hin galle Waaqayyo nu waan gargaaru. Dogoggorriif dadhabinni wallaalummaan nu wajjin akka hin galle Waaqayyo nu waan gargaaru. Dhagaansaa fuula Yesuus Kiristoos gaafa geessu akkuma kanatti baatee gaafate maqaan kee eenyudha jedhe. Waaqayyo maqaan kee eenyudha nuun jechuun fudhaaf jaalala Waaqa keenyaa nuuf haa ta'u. Maqaan kee eenyudha? Maqaa isaa maqaa diinota hedduu kan jedhu hiikisaa Leegiyoon kan jedhudha maqaan koo. Nu keessaa otoo ilaallee Suusii, nu keessaa otoo ilaallee Ejja jechuu danda'a. Waaqayyo garuu kana balleessee nagaadhaan nu galchuu danda'a. Hin danda'u hin danda'u. Waaqa kana gochuu danda'u yeroo hundumaa galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Yeroo kana namni kun Waaqayyoof hin danda'ama waan ta'eef eenyummaa isaa isa maraatummaa hunda isaa irraanfate akka bishaanii irraa qooree jijjiirameetu miilla Yesuus Kiristoos jala gadi jilbeenfateetu yaa gooftaa koo jedhee boo'eetu seenaa jireenya isaa ittiin mu jalqabee. Maatiin koo na jibbanii qophaa ta'eera garuu kan na danda'e si qofaadha. Namni na hidhee na dadhabeera garuu kan na danda'e si qofa. Anuuf qaba jedhee dadhabeera garuu kan na danda'e si qofa. Namni hundumtuu kan na irraanfate kan na jibbe qophaatti iyyaa kana loolu qophaa koo waan namni naan jedhu waan namni naan hin jenne adda baasuu dadhabeera. Garuu kan na danda'e si qofaa jedhe galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kan nu danda'u eenyu qofaadha? Kan nu danda'u eenyu? Waaqayyoodha. Sanaan booda bineensota hamaa hafuurota hamaa sanaan deema. Gara hin isinii fi
eeyyame isa keessa jiraanna nu balleessini erga nama kana keessa nu baastee jedha. Argitani ishee tokko keessaa gaafa ba'u seexanni isa tokko keessa qubata. Isa tokko keessaa gaafa ba'u isa tokko keessa qubata. Hundi keessaniyyuu garuu Waaqayyo akka isin tiksu kadhachuu qabdu. Waaqayyo hunda keenyaa gargaaru. Namichi kun qalbii isaatti deebi'eetu maal jalatti argame? Miilla Yesuus Kiristoos jalatti argame. Nama yaada hamaa nama cubbuutiin ol shakku ol sodaatu yaada Waaqayyo qalbii isaatti deebi'e. Nuyi mana kana keessa gaafa jiraannu qalbii keenyatti deebinee isa waa'ee bakkee qaala'insi ol ka'eera danda'amee hin jiraatan rakkinni baay'eedha cubbuun kee baay'eedha siif baay'ee ulfaata kan jedhamu hunda dagannee qalbii keenyatti deebinee gara Waaqa keenyaa dhaqna gara Gooftaa keenyaa deemna waan ta'eef kennaa keenya baatannee deemuu qabna. Qalbii Gooftaa keenya nuu kenne qalbii jaalalaati. Ganama waan ta'eef isiniin gabaabsanii dheeressu. Qalbii Gooftaan keenya barbaadu isa kan ishee jedhu qofaa isinitti hima. Qalbii isaatti deebi'ee miilla Yesuus jalatti argame jedhu. Qalbii ofiitti deebi'ee immoo miilla Yesuus jalatti argamuutu dursa. Faarfachuu immoo cubbuu ofirraa qulqullaa'uutu dursa. Akkasuma Waaqayyoon ifama gaafachuutu dura dursa. Isin beektu. Garuu diinni kana akkamii wallaallu waan barbaadu Waaqayyo har'as borus irra deddeebi'ee nuuf akka galuuf malee akka nuuf hinuuf nuyiif akka hubatamuuf malee akka nama jibbisiisuuf miti. Kaleessa ganamas dhufneerra mana Waaqayyo bor ganamas hin dhufna. Sagalee Waaqayyo hin dhageenye moo hin dhageenyu? Kan nuyi dhageenyuuf irra deddeebinee waan dhageenyuufidha malee waan nuuf hinuuf miti jechuudha. Yeroo miilla Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa fagaannee deebinu qalbii keenyatti deebi'uu qabna. Yeroo bakkee kana keessa jiraannu qalbii keenyatti deebi'uu qabna. Mana Yesuus Kiristoos jala turree deebi'uu keenya yaadachuu qabna. Qalbiin Kiristoos barbaadu kennaa qabaachuu qofa miti. Qalbii Gooftaan keenya nurraa barbaadu ganama dhufnee galgala baduu miti. Qalbii Gooftaan keenya nurraa barbaadu akkuma feeteen kan galannee jiraachuu miti. Qalbii akkamii nurraa barbaada? Kennaa qabna. Dhufneerra namni mana kana keessa jiru hundiyyuu namni kennaa hin qabne hin jiru. Abbaa kennaa nuu kennuuf osoo nama ta'ee osoo abbaa qabeenyaa ta'ee osoo beektotaa addunyaa kanaa ta'ee maaltu nuu kenna? Qalbii kana namni nuu kenna wal saamee fira isaaf kenna. Garuu Waaqayyo hunda keenyaaf firoomeera galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Dhiiga isaa nurraa qooddachuu hin danda'u. Firooma isaa nurraa hiikkachuu hin danda'u. Akkamiin walirraa addan baanattu nu gargaareera. Qalbii Gooftaan keenya barbaadu kennaa nuu qabnu qofaa miti. Aboota furdii boqonnaa 13 gubbaa yoo ilaaltan seenaa Soomsoon argattu. Soomsoon nama icciitii guddaa tokko Waaqayyo jaallatu qabu ture. Nama kennaa qabdanidha isinis faarfachaa jirtu. Ganama boroo bira Waaqayyo dhaqxan malee isinitti tolu aara galfattan kennaadha kun. Iddoo kennaa keessanii kana namatti hin hidha. Ganama boroo hirribaa kaatanii iddoo kana kan isin dhuftan ganama boroo kaatanii gara mana Waaqayyoo dhufuudhaaf kan isin geessise icciitii tokko qabdu. Soomsoon kennaa gurguddaa kan qabu mataa isaa keessaa gammachuu ergamaan itti himeen kan dhalate mataa isaa keessatti icciitii eenyummaa isaa kabaja isaa qaba kennaa Waaqayyoo isaaf kenne. Iddoo kennaa sanaa garuu hin wallaalle. Faayidaa kennaa sanaa garuu hin wallaalle. Namatti dabarsee himee icciitiin ganama mana Waaqayyoo keessa dhuftan isin icciitii isin mana Gooftaa keenya jala dhaabattanii
waaqayyoon sodaachuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 7 guddaas kan jiru jalqabni ogummaa waaqayyoon sodaachuudha jedha. Nu yeroo bakkee jiraannu yeroo mana waaqayyoo keessa jiraannu waaqayyoon sodaachuu qalbii kana barbaada waaqayyo. Waaqni harkisaa bal'aa qalbii kana hunduma keenyaaf kennu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Qalbii waaqayyo barbaadu qalbii sodaa waaqayyo. Qalbii waaqayyo barbaadu nan balleesse yaa waaqayyo ati garuu balleessaa koo irraa ol guddaadha jennee amanuudha amantii. Yaada kun sodaatiin cubbuu hojjechuu dandeessa. Waaqayyo garuu cubbuu keetii ol guddaadha. Baay'ee rakkachuu yaadda'uu sodaachuu siif waan hin galle waan ta'eef doorsifamuu dandeessa yaada keetii. Waan si doorsisuu ol garuu waaqayyo amanamaaf guddaa ta'u cubbuu kee hunda balleessee gaarummaan si hammachuu akka danda'u hubachuudha. Qalbii kana barbaada waaqayyo. Yeroo hundumaa yoo rakkattanis, yoo beeloftanis, yoo dadhabdanis, yoo hamatamtanis, yoo jibbamtanis qalbii waaqayyoo hundumtuu hin danda'ama jedhu akka isin qabattanii jiraattaniidha. Kan barbaachisu jechuudha. Waan waaqayyoo hin danda'amu cubbuu koo kana balleessuu danda'a. Qalbii kana barbaada. Yeroo hundumaa waaqayyo waan hundumaa hin danda'a jennee akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru. Qalbii isaatti deebi'ee miilla Yesuus Kiristoos jalatti argama. Wasbaata እግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር